زيت كمان جدي نما ولدتنا نبوسنا ويسي وري كومنتي ونقروا هذا بدع والله نما ولدنا نبوسنا إذا يدوس ناركي هذا بدع والله بريدا من تيرشو نما ولد بوسون كون بريدا من تسينك فايدة إنك بيسين أجندة ولا شو أربعة نمني قروا والفيت أسلتي إسين أجندة دافي ما البوست قول النافي جنا كسيم يدوبي نمني والفيت إسيني قالي سرينتي Halo. Lagi Esa? Woi wanti video tak kanjor tu. Video woi tu. Pantai. Seperti strap pun agak. Seperti tu ada lagi dah tu. Saat iraf tinggi na bakka ada lagang kamu. Ini masal pandebat. Lagi Esa? Lagi tatam. Nah? Jangan. Normal tajuk. Oh my gosh. Balis. Wallahi galgal ada mamif kon. Galgal ada mamaf wallahi ada mamaf. Bek. Amala la no lama. Inka wajani nimbe kabar ini ada mamaf. Semua ini ada mamaf sirri ada mamaf galgal ada mamaf. Galatoma. Ina imu fajisun. Ini ada mamaf. Ina ada abdi, ina ada ban. Allah kan. Okay, dem erga kasata dem. Dem. Ma. Dem wallahi dem mau barbad dem. Ma regal gal ada bamme ada bamu aja. Dem warbanan dem warabbaka. Dem. Di salam. Mali dah lebih ke gal sida bersa. Dem. Lubiyan na yagi wallahi kino kanin. Dawa kana ni uri barba. Ilalal. Aramo dalaga garab dalaga zur. Ana zinjiri garab dalaga zur gargara tawanna. Wallahi kuni karshi mega bekta breed dam. Kana ofa. Lubuya di damamiti. Ganne. Me. Witi da kun. Ayye kanalle megang gurgura andi down. Kana mati kana Banne. Ini abbaan dhugaa Rabbii miti jechaa hin jiru. Inni abbaan garuu yuu ilma isaanuuf ergeera. Ilma karaa ilmaatiin maree akka jennata hin galle sagalee isaa keessa nutti dubbateera. Caafanni qulqullaan kan caafame irraa barannu. Ati akka inni uumamaa ta'e amantee jirta, akka inni ergama Rabbii ta'e amantee jirta, akka inni waaqa hin taane amantee jirta. Maaliif akka ergame waan beekuuf maaliif ergameera maaliif dhufeera akkamittiin Rabbi akkas jedheera akkamittiin na ergeera hojiisaa maaliidha kan jedhu waan hubadheefan kan akkanatti haasa'u. Goobazii jirta haqiiqa dubbachuudhaaf bareeda jirtaati jechuun waa hedduu natti tolte maaliif jennaan dhugaa argitee jirta garuu wama xiqqoo watu siyaafe. وانت سيافي سو وانت اتسيسر السومالي نجنان نبي محمد فدتو قف عليه الصلاه والسلام نبي محمد فدنان دبي يسوع كريستوس نبي محمد ايشتي اما يفكرنا عيسى كانني يسوع كريستوس رب جده فدده في هوجي كان هوجته رب كان دبته دبي كان دغه سغر ساسوكر نبي محمد مالو جته مي هوجي مازا Akka ficaan gaala dubannu jedhan deebiin amma Yesuus Kiristoos akka waaqa hin taane amantee ergama Rabbi akka inni ta'e amantee kaati sababii Rabbi jedhee fudhadheef jetta afaan lama dubbachuun hin ta'a. Lakki ana isa akkas hin jedhaan jiru be anuma gara Nabi Muhammadii deebi'eera isa dhiiseera ishiiti. Hayyee akkas gara tokkocha irra gadhaabadhu inni ergama Rabbiiti. Rabbitu isa uume jennee xumurree jirra amma gara ergama Rabbii taatti tarra gara Nabi Muhammadiitti alayhi salatu wassalam wangeela Maatiyos Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti maal jedhee 38 irraa mee kaasnaa dubbisnu yookiin immoo 37 irraa Yesuus inni jaalatta taanaan Nabi Muhammadin fudhatuun dirqama maaliif jennaan Yesuus dubbatee jira waan ta'eef dhufiinsa Nabi Muhammad Yesuus amma immoo yaa Yerusaalem jedhe raajota ajjeeftu warra sitti ergamanis dhagaadhaan karukuttu
Indaaqoon cuucota ishee qooccoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti si'a meeqa ijoollee kee walitti qabuu barbaade. Atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaanne ilaa manni keessan dhonee inafa. Ani isinittan hima. Ammaa jalqabee maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha hamma jettanitti ani hin argattanii jedha. Maqaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Muhammad jechuun galateeffamaa jechuu afaan Arabiffaati. Muhammad jechi jedhu Arabiffa ta'e malee. Maal jedhe Yesuus Kiristoos illee maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha hamma jettanitti ani hin argattan jedha. Nabi Muhammad maqaa eenyuutiin dhufe? Maqaa Allahaatiin dhufe, maqaa uumaa tokkochaatiin, maqaa Waaqayyo tokkochaatiin dhufe. Eenyu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Warroonni maqaa Yesuusii himatan immoo raajota sobduudha. Qur'aanuma kana gaafa dubbistu Faatihaa irraa kaastee Bismillaahir Rahmaanir Rahiim jedha. Maqaa Rabbiitiin eegala. Maqaa Rabbiitiin dhufe jechuudha. Ammallee suuraa boqonnaa 7 ayata 158 irratti ani Rabbii tokkicha isa samiif dachii uume irraa gara keessan gara hunda keessaniiti ergame jedhi yaa Nabi Muhammad jedhee Rabbiin isa ajaja. Ammallee wa rasuulan wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Addunyaa guutuudhaaf yaa Muhammad rahmata goonee si ergine jedhee Rabbiin. Addunyaa guutuudhaaf Rabbiin maal godhe? Rahmata godhee isa erge. Yesuus Kiristoos inni jaalatte taanaan wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti kan Nabi Muhammadiif dubbatame fudhachuun sirratti dirqamaa jechuudha. Nabi Muhammadiin fudhachuu qabda. Yookiin immoo Yesuusiin illeen argattu, Nabi Muhammadiin illeen argattu, Rabbii tokkocha illeen argattu hundaa dhabduu taata jechuudha. Sababa jecha Yesuusii illeen fudhanneef. Lammaffaa irratti immoo dinqii Nabi Muhammad nagaafatte. Rabbiin tokkoffaa irratti dinqii caalu Qur'aana kenneef. Qur'aana mu'jizaa guddaa ta'e ka dinqii waan hedduu keessaa qabu ka waan haga guyyaa qiyaamaatti dhufu Rabbiin Qur'aana keessatti dubbate wantoota guyyaa qiyaamaa uumamullee Rabbiin Qur'aana keessatti nutti hime dinqii ajaa'ibaa ka saayintistoonni illee irra ga'uu hin dandeenye ka isaan irra ga'uu danda'anis ka isaan irra ga'uu hin dandeenye illee ka dubbate akkuma san Qur'aana kitaaba addunyaa kana akkam dubbii Yesuus Kiristoos dhageessee jirta? Dhageera. Tole Yesuus Kiristoos wanti jedhe si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Abbaadhaan qofatu na jala dubbatiin kaa dura na jala dubbatiin. Abbaadhaan maal jedheeniin si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedheen. Yesuus Kiristoosiin isaati ergitees